Nijuken bari naga bara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala warri naga nor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga wagi robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wagi nugu nor naga ya katisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya banega nageni olega mijay karra mijay tana mijay harka fuune daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show yoo yaa nageenyi badhaadhaa baga waggaa haaraa 2017 nagaan itti singee waggaan 2017 bara gammachuu bara badhaadhinaa bara bilisummaa bara mul'ate keessan hundi galmasiniif ga'u akka ta'u hawwii keenya yeroo hundaati. Qaanqeen Show hundeeffama waggaa tokko bara 2016 amajjii keessa kan hundeeffamte har'a waggaa tokkoffaa keenya kan lakkoofsifanne guyyaa har'aati. Qaanqeen Show waggaa tokko keessatti hojii seen hojjettes waan sadiirraan dubbachuu barbaada. Hojii Qaanqee Show waggaa darbee ergi hundeeffamne waggaa 2016 keessatti hojjenne yeroo baay'ee daawwattoonni Qaanqee Show barreessuudhaan jaallanneerraa nuti toleeraa galatoomii horii bulii kan nuun jettan waan sadiirraati. Hojii waggaa darbee hojjenne keessaa inni kaan hojii hin taane jechuu koo miti. Hojii kana keessaa sadii the toppest warra toppiirra jiran warra jalqabarra jiran keessaati. Tokko maatii qabsaa'otaa iyyaafannoo maatii qabsaa'otaa keessaa maatii obbo Leencoo Lataa fi Dr. Kuyyee Kumsaa Hurriyaa Leencoo wajjin wal barsiisuu kootti namoonni baay'een gammaddan bu'aa bahii maatiin kun keessa darbe bartan rakkoo dararama maatiin kun keessa dannamate maal akka ta'es warri hubattanii Qaanqee Show nu galateeffattan tokko isa kana. Inni lammaffati qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waggaa dheeraadhaaf nama qabsaa'aa ture lubbuu isaa tokkotti dabarsee nu kenna akka inni ijoolleen qabnetti warri beektan intala isaa ijaan arguu keessanitti sagalee isaa dhaggeeffachuu keessanitti warri gammaddanii nu barreessan intala obbo Guutamaa Awaas biiftuu hojii wal baruu biiftuun gama Qaanqee Showtti dhufte isinitti haasa'uun hedduun keessa warri gammaddan warri Qaanqee Show galateeffattan keessaas kun hojii keenya isa lammaffaati. Inni sadaffaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa waggaa 40 dura nama qabsaa'aa ture lubbuu isaa tokkotti dabarsee nuuf kenne amajjiin guyyaa tokko guyyaa woboo jedhamee akka ayyaaneffatamuuf rasaasa yeroo jalqabaatiif nama dhukaase Jaalle Elemoo Qilxuuti. Jaalle Elemoo Qilxuu ijoollee qabaachuu isaatti warri hin beeknes ijoollee isaa kana bartanii gargaarsa yeroodhaaf kennamuufis irratti hirmaattanii gootaniif kun hojii boonsaa hojii gaarii Qaanqee Show keessaa isa sadaffaa ta'uu sees filannoo isin biraa arganneen kanaaf isin galateeffachuu barbaada. Hojii Qaanqee Show amma hojjenne kana keessatti yerootti dhagaan Qaanqee Showtti hin darbatamin hafes hin jiru. Sana hundumaa garuu dannamannee bira dabarreera. Sababiin isaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon. Hojiin Qaanqee Show akka dhaabbatuuf waggaa 2016 kana keessatti dhagaa baay'een irratti darbatamu malee Qaanqee Show murannoo qabduun dhagaatti darbatamu kana fuutee ispaaltii gootee irra ceetee asgees waggaa tokkoffaa keenya guuttanne. Waggaa lammaffaa keenya yookaan bara 2017 fuula keenya dura jirus bara nagaaf bara gammachuu bara hojii bara saba keenyaaf hojjennu bara oromummaaf hojjennu bara bilisummaaf qabsoofnu akka nu ta'u warroota uummata Oromoo taasa'u saba keessatti dubbachuu barbaaddaniif balballi Qaanqee Show yoomiyyuu banaadha. Gama Qaanqee Showtti dhuftanii uummata keessatti taasa'uun dhaaba kamiyyuu ta'u uummata kamiyyuu ta'u hawaasa kamiyyuu ta'u gaarii uummata Oromootiif dubbata kan ta'e hundumtuun dhufee haasa'uun ni danda'a. Qaanqeen Show kan keessan kan kooti kan hunda keenyaati. Qaanqeen Show kana booddees olola isheerratti ofamu dhagaa isheerratti darbatamu hundumaa injifattee akka keessa dabartu waadaan isiniif gala. Har'as sagantaa isiniif qabadhee dhufeera. Sagantaa keenyatti utuu hin ce'in
wedduu keenya galataan saaqamne afaan keenya. Jajanaati wedduu keenya galataan saaqamne afaan keenya. Sitiin gosa nuura keenya si jaalala keessa keenya taphaa keenya jennee waaqesseera seenee dubbee galoo gaarii siif galame siif galame siif galame siif galame siif galame siif galame siif galame. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa amajjii 2 bara 2017 har'aa keessattis qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota gameeyyii duraanii dubbisuu eegalle har'as keessummaa addaan isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa bara 1978 qabsoo adda bilisummaa Oromoo dirree ba'aa nama makame ijoollummaa isaa keessa. Hogganoota qabsoo adda bilisummaa Oromoo gurguddoo duraanii wajjin nama qabsaa'aa turanidha. Bu'aa bayii hedduu keessa dabarsee har'a geera. Kan dhalatee guddatee Gaala Mul'ataatti. Hawwisoo Caffee Gadaa keessattis akka dura ta'aatti ta'ee nama geggeessaa turedha. Gochuunis nama beekamudha. Jaalle Gugsaa Galmooti. Jaalle Gugsaa Galmoo qabadhee isiniif dhufee jira. Bu'aa bayii isaan keessa darban irraa maal baranna? Qabsoon bara isaan geggeessaa turaniif qabsoon ammaa kun maal fakkaata? Wal cinaa qabne akka laalluuf Jaalle Gugsaa Galmoo bakka isaan jirurraa dubbisee gama keessanitti fide. Maarree turtii gaarii Jaalle Gugsaa Galmoo wajjin. Jaalle Gugsaa Galmoo afeerraa Qaanqee Show si godhe simattee bakka kanatti argamuu keetti guddaan si galateeffadha. Mee Jaalle Gugsaa Galmoo eenyudha? Dhaloonni kee guddinni kee maal fakkaata? Daawwattoota Qaanqee Show wajjin akka wal bartu si afeera. Hayyee ani Gugsaa Galmootiin jedhama. Maqaan Gugsaa Galmooti. Kanaafuu bakki ani itti dhaladhe Gaara Mul'ataa Una Baddannoo Laga Mancoo bakka jedhamutti dhaladhe. Laga Raamsaa achumatti dhaladhe achumatti guddadhe. Kanaafuu barri ani achumatti dhaladhe achumatti guddadhe barri qabsoo kanatti dabalame bara 1978 sana dura ammoo ijoollummaadhaan qabsoo kana keessumatti dhababee dhugatti labsu galafa seenaa akkoo keessatti deddeebi'e bal'inaan saasu. Leenjii yookiis qooda fudhannaan kee adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo sana maal ture? Duraan qabsoo kana yeroo itti makamu ijoollummaa kiyyaaniin waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo keenyatti yeroo sana Somaaleen ol dhuftee fi naannoo sanitti humna guddaadhaan waraana bilisummaa Oromootti duulaa turte. Yeroo sanatti anis ijoollummaaniin humna kana akkuma humna ijoollummaadhaan nama tokkootu naannoo keenya kanatti waraana biraa hafee ture. Jaal Milkeessaa Gadaa jedhama. Isa kanaatu ijoollummaa tanaan nuti waliin nu qabee ijoollee dargaggeeyyii kana nu leenjisa. Wanni nuti leenjifamnuufis yeroo san nuti waraana taanaaf osoo hin ta'in achumatti barumsa waraanaa kanaa fi ispoortii waan adda addaa nu gooyisa. Akkasumatti isaa wajjin turre isaan nu barsiisee ganduma turre maayyii irratti akka murnaa hawwisootti ijaaramnee maqaa hawwisoo biiftuu Oromiyaa jennee hawwisoo sanaan ijaaramne hawwisoo sanaa wajjin waraana bira deemnee agarsiisa godhaa turre. Naannoo waraanaatti deemnee agarsiisa adda addaa godhaa turre. Achumaanuu osuma tanaan jirruutu maayyii irratti bara 1979 hora sabaatu jira jedhanii nu yaamanii karaa Rayyuu jedhamu yeroo sana Jaal Bariisoo Waabeetii fi Jaal Abbaatii faa jira. Akkasumatti isaan bira deemnee namni isaan biratti yeroo san qopheessee Jaal Guddataa Burmuutii Jaal Leencoo Elee jedhanii
jaallan sun hundinuu fuulli rabbiitti haa tolu yeroo jiranii akkasitti isaanii wajjiin turre kora san deemnee kora san irratti illee milkoofnee haalli kora sanii hanja'uu dhabnaan gara biyyaa deebine gara biyyatti hoggaa deebine 79 ganda keenya deebine gandi keenya ammoo hoggaa nuti qodeebi inni sakattaa nurra bahee sakattaa baasee baay'ee irratti nutiis beekamnee jennaan gara waraana bilisummaa Oromoo sossoonee ijoolleen gaafa san waliin sossoonee amma irra hedduun isaanii gara biyyaa deebitee anuma qofaatu yeroo san waraana biratti biraafee akkasitti inni waraana dabalame 79 maayii irratti gara ji'a banaatiin gara dirree leenjisaa deemee akkasitti 78 irraa kaasnee akkasumatti jala wajji ture. Leenjiin ati adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif fudhatte maal ture? Leenjiin ani jalqabaaf dirree waraana bilisummaa Oromootti fudhadhe leenjii malee waraana bilisummaa Oromoo ture leenjii waraanaa kan sadarkaa duraa fudhadhee ture achi booti kan deddeebii keessa leenjii adda addaa fudhachaa ture yeroo sanaaf naannoo lolaa bakka barumsa waraanaa achittiin sana fudhadhe jalqabaaf 79 lolli ati yeroo jalqabaa akka waraanaatti irratti hirmaatte yaadatta? Jalqaba nuti lolaa burqaa lolaa janiitii bakki tokko jirti achitti waraanatti dhufnee haalli naannoo keenyaa sun nu aanjuu dhabnaa nuti nama hedduudhaan achitti dhufne achumatti anaa fi Jaalaaneessoo Waaree ijoollonni biraas hedduu jira. Jaaladdeessaa Waaqoofaa wajjin Jaarturee Ulloofaa wajjin ijoollota hedduu wajjin achitti humna sanitti dhufnee Jaalturee yeroo san waraana ture humna nufi dasa isaa tokko tureni akkasumaan leenjisa san fudhannee gaafa achirraa baanu akkuma achirraa baaneen Jaalararsoo Biqilaati abbaan saayilii keenyaati buttaa humna turree bilisummaa janii dursaa roobaati abbaan buttaati waliin kaanee bobbaanee ganda hirraa janiif jaarsa tokko hirraa janiin hirraa moo eenyu maqaan isaati yaatuu lafa jaamutti lolli dura nu eegale achitti asasaamaa ture sanallee keessa baanee humna kaambii isaa takka qorkee lafa jaamtu buraanaa bakka jaamtu akka kaambii godhatee sanallee dhaydhee sanaas firraa buqqaafne akkasumaan lola gaa oborraa san keessatti na bakka hedduutti lola godhaa turre humni keenya gaa akkasiin lola san dura eegalle jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf achi keessan ture akkasittiin dura lolli kan dura seene sana. Jaallee Gugsaa Galmoo hedduu galatoomi. Barri isaa bara dheeraadha 1978 kaatee qabsoo kana keessa turte. Bara sana keessa bara anni Oromoodha namni ofiin jechuu bara qaanfatu keessa. Qabsoo hadhooftuudha. Qabsoon qabsoodha akka maqaa seeti. Qabsoo keessa immoo qabsootu jira. Turaatii qabsoo kana keessa egaa bu'aa bahii baay'ee hedduu keessa dabartanii. Garuu isa hundumaa kana keessa guyyaan tokko jira guyyaatiin hin raanfanne gadda keessas yeroo gadda hamaa sana mee yaadatta? Yaa bareedaadha. Dhugaa sana dura mee waan tokko yoon gara duraatti si deebise duubaan si deebisa naannoo nani dhaladhe sana man'oo lafa jaamusanii xiqqoo si walitti barsiisuu fedha akkamii bakka sana si deebisuun fedha. Naannoon man'oo nani dhaladhe sana ijoollummaadhaan lafti sun lafa xiqqaadhaa rabbiin ramataa godhuu fi jaarraa abbaa gadaa fa'aa ijoollota keenya kabiraa tokko jira qindeessaa sirneessaa fa'aa jedhanii mucaan kun obboleessa Abdulbaasiit Haji Bishiraati gammachiis mucaan mabaa tokko nafaa seenu sana gammachiis obboleessaati qindeessaa sirneessaa jennaan mucaan kun nama naannoo keenyaati nama gandaatiisi firahiyyaa achi booda isa kanaa fi nama tokko Yusuf Ali jedhaniin amma ganda keenya ture Yusuf Ali Sulee jedhaniin abbaan isaa abbaa Caffeeraa ammis kana isa kana faana warreen yeroo sanatti qabsoo kana ganda keenya keessatti nuti loonummaa tiisuudhaan baranne yeroo sana jaarraa abbaa gadaa faani naannoo keenya sana humna gabaabaa nama torbaatiin qawwee qaban torba qofaa qawwee qaba
akkasitti achitti isaan kun qabsoo kana nuti loonuu bira baranne osuma loon tiksinuutu Yusuf Ali kun fuudhee bira nageessa kootu mee waan kana si garsiisaa maal akkana bira nageessa Usmaan juutuun akkasi baree yeroo san uummanni keenya akka jiru jigeeti qabsoo kana dhangala'e haalli hamaa darbii tokko jaarsi maal jaasee tarabbi ramataa godhuuf jaarraa abbaa gadaa aboo ani waan tokkoon isinitti himaa jaa nuti uummanni miliyoonni 30 jaa yeroo san ka'e miliyoonni 30 nama miliyoona 5 gabroomne akkanatti uummata keenya boosa barsiisanii akkana godhanii ittaa kana hunda namatti himaa kana hunda jalaa hatti bahuu dandeenyu haalee qabsoo godhu qabnaa jedhanii uummata nutti himan amma gaa yeroo san keessatti maal nuun jaa aboo jaa isin dargaggeeyyii ijoolleen amma ol deemtanii fi dargaggeeyyiin irra jirtan bilisummaa kana laaftutti hin dhuftu mana jaarrannee walii fuunee jiraannaa jiruu bultii jaarrannaa jettanii eeggattanii sana dhiisaadha bilisummaan booda hafuunee jiraannu bilisummaa booda kan akka gaariitti jiruu bareetti jiraannu lafa teenya dhabnee biyya teenya dhabnee akkana saamamnee abbaan keenya haadha teenya akkana godhanii irboonu safarisanii gaangee isaaniitti ofan waamsanii akkana godhan jee seenaa nutti himaa ture waanuma kana maal nuun jaa yeroo gabaabduu booda manni keessan ni gubataa qabsaa'ofa qabsoo kanaa diinni dhufee mana isinirra gubaa gaafa manni isinirraa gubate ammoo tayippumaa fi tufaana nurraa gubde malee waa takka wanni ati nu goote hin jirtu jaa diinatti himaa diina dura dhaabbadhaa jaa jaarsi uummata dura dhaabbateetti boo'e nuti waan kana laalleetuma achumaan hawwiin kun ittiin hucciise nuti achumaanuu waan kanatti abamnee dargaggeeyyiin hin fuudha juu achumaanuu fuudhaa fi kana hunda duraan nu hime jenneetuma achumaan san jala kunne akkasiin wisoos taanee waraana dabalamnee gaalli biyya keessatti to'isuu dhabee mana keenya sanis akkasuma dhufanii ganda keenya san hunda guban 78 kana jalqaba isaa mana hunda gubanii horii hunda saamanii manguddoo ganda keenyaa ajibu shiraafaa rabbi ramataa godhuu fi ajjeesanii lafarra harkisanii sayxamiin faa nama guddaadha namoonni kuni namoota kana hunda fixanii guyyaa tokkichatti warra gartee dura taa'ota araddaa kana nam 9 bakka takkatti haroo Ahmad lafa jaamu irratti ani yeroo san ijoolleedha baqannee ganda gaara keessa deemnaa abbaa kiyyarra dhufe dhugaa isaan agarre jetii yaanii dhugumatti achirraa kaaneeti kulkaan hijaan nu seentee gandi keenya sun qabsaa'oo akkatti tartiibtuu keessa kutee guyyaa san duuba uummata hedduu hidhanii ijoollonni qabuma 7 tana fudhataniiti haanii magaalaa Baddalootti qaceelan uummanni itti dhufee haa uummata hedduu hidhegaa dargii uummata keenya nuu baasaa jedhan haanii qabuma 7 tanaan dhaqanii halkan uummata biyyaa fudhatanii uummata san qindeessaan kun faan jaarraan faan dhaqanii dhaayaa san jaarraa abbaa gadaa faan achii gaddeebanii ganama akkasuma kararra deemaa dhufanii haroo Ahmad lafa jedhanitti achuma qubatanii hararratti gaa milishaa dargii kana uummata hidhaanii dhatti ol oofu ganamirraa burqaarraa uummata ol guuree magaalatti Baddalootti hidhaa oofu kana hunda guyyaa san karabbaanii poolisoota warra silaa dargii kana kaan fixanii akkasitti achumaan uummata san hunda harkaayasanii qabsoon akkasitti dhootee sababa sanaan dargiin waraana guddaa nu buusee uummata keenya hunda buqqaasee mana hunda gubee manguddoota keenya kana hunda fixee nama hedduu ajjeesee makiinatti dheeree farra harkisee ajibu shiraafaa sayxamiin faa sayyiheemaa mannuuroo faa nama hedduu gaa namoonni yeroo sana achitti dhumanii namni silaa nafne sababa sanaan kaanee nutis kulkanneetuma ijoolleen hundi qabsoo kanatti hidhattee ijoolleen qabsoo kana keessatti dhumte illeen hedduudha tatti dabalamtee tabiyyatti haftee achumaanuu haga har'aatti gaa uummanni sun dhugumatti uummata diinni akka yeroo ammaatti gaafasumarraa kaasee lafti lafa diinni firraa eegu lafa gammatti fuularra deeffateetuma diinni isin sorgoodha waa isin jaarraadha maqummaanuu jaarraa baasan lafa salganda jaarraa beerillee yoo duduufte jaartii jaarraa akka sadarkaa kanatti qabsoo akkasii irratti uummanni keenya dhaasan dabarsee nuti jechuudha kaaneetti qabsoo kana keessumatti barree keessumatti ijoollummaadhaan qubee sachumatti eegallee akkasumatti keessa guddannee akkumaan siin jedhee maayirra diinni nutti dhufnaan gara waraanaa deemnee. Lafeelee dirree murtii guutoo callaa lafa tiiftu ija xiyyaaniin argee way wallee nama waaluunis dibdee dhiiga isaanii nuti gumaa fudhannee
namu warra biluun kafalalle waa garii du'aa fida garii turaatu fida jenne jallifne malee daamsa abboon daganne usanii maal tetteenye walitti naraaramne waan hojjituun dhumne qajeelaa lammiitiyya ijaan gaafa saniiti. Waraana dabalamnee waraana san keessatti burqaa lolaa lafa jamutti leenjii waraanaa fudhanne anaaf aaneessoo waareefaa nutis nama naannoo tokkooti. Akkasitti waliin humna takka dabalamnee lolaa ammas injuu kana seenne akkasitti turre. Qabsoo kana achirraa kaanee ani dhaabbannee xiqqoo tureetiin gara kutaa Arsiitti humna sana biraa gara kutaa Arsiitti nuti nama lama jaanaa fi barentoo dooyoo jenna mucaa tokko nu dubbusa warra waliin leenjisa fudhate naaf barentoo kana gara kutaa Arsiitti ol ergan. Ijoollee qunnamtii jira. Ijoollonni kun gaaddisaa roobaa nama jedhamu falmataa biyya abbaa Guyisaa Warraayisaa miidha isaa barentoo ijoollota akkana jira boruu ijoollota kana hunda saayilii takka isaan nuti waliin kaanee kutaa Arsii waliin deemne akkasiin kaanee humna kutaa Arsii keessa bira dhaynee humna kutaa Arsii tana humna guttaa guulaa maayaa jedhama muraasa guulaa maayaa jedhama. Humni sun dhugumatti humna jajjabaa humna dabballoota ciccimaa qabu dabballoonni yeroo sana achi keessa turan jaalqindee isaa kanaatu achitti ramadamee achi jira jaalladhii gammadaa jira jaalabbaa biyyaa roobaa jira. Jaalguutamaa Hawaasii jira. Jaallan ibsituu Magarsaa Michiyyoo Jantakaallee jira. Ati hogganoonni keenya kan yeroo sana achi jiran hogganoota jajjabaa dhugumatti jaalgalaasaaf jaalgoota obbaasfaalleen achi jiranii achitti itti dhayne. Jaalgoota obbaasiif jaalgalaasaan gara godina bahaatti kutaa gara Harargee biraa gad dabre nuti kutaa Arsiitti hafnee an jaallan kanaa wajjin achitti hafe. Namni gaa'irra xiqqaa yeroo sana ijoolleen ana isaan keessaa akkasitti waliin turre dhugumatti jaallan kana hundaa'u anarraan tana kaniin kana jee dhugu hamtu jiru kaniin irraa ammeeffadhee mul'atti mul'atu jiru hundinatti kana qonna dhagayama jaalguutamaa Hawaas jaalqindeessaa Sirneessaa jaalnadhii arraan tana lubbuun kan jiru jaalabbaa biyyaa roobaati jaalabbaa biyyaa roobaas kunoo haalli gargar nu babaaseef yeroo ammaa akkatti jirra. Akkasanitti turre dhugumatti haala hamaa kutaa Arsiisan keessatti jaalabbaa biyyaa roobaa kana akka malee yaadadha. Namni waa deemee waraana kanatti waa funaanu namni waraana kana galtee onnajuu namuu karaadhaan waliin turre. Akkasitti jiruu hamtuu keessatti midhaan yeroo sanitti hedduu qaaliidha jiruun hedduu qaaliidha nuti humnichi jiru humna gabaabaadha. Akkasitti humna sanaa wajjin turre gaaf tokko kan yaadadhu. Dura dhukkube yeroo tokko gana si ol dhabu labsan buseeyamtuu jira. Buseeyamtuun akkana qabdeetiin jaalguutamaa kana yaadadha. Jaalguutamaan kun duuba deemeeti bineensa ho'i ajjeesee fide. Bineensa kana maali jennaan gadamsaa naan jedhe. Okay, ani ma beela qoonqoonis na jirti buseenamtuun takkaan na jirti. Gadamsa kana nyaadhu jedha nyaachise. Ay barii jaalguisaa eegas booda wanni ati ma nyaatte kun beeytaa naan jette michiyoon. Maaliin jeen? Ay dhaddeedha barii naan jette. Dhaddee biyya teenyatti numa nyaatanii numaan beekaa garuu dhaddee tana takka qoree qabu takka ni beeytaa? Dhaddee barii. Okay. Haya gaa dhaddee taatu sumaa miti jeetumaan jennee akkasittiin isaan wajji ture jaalguutamaa yeroo sana hedduun na godhuu ture. Akkasitti isaan hundaa wajjin ture gaa isaan birattiin guddadhee barumsallee an duraan gar biyyatti hedduun baranne isaanumaatu barumsa idilees na barsiise. Isaan birattiin afaan Ingiliffaa saga tokko baradhee afaan hundaa'u saayinsii soomaa'uma isaan jaalguutamaa kanaan na barsiise jaalguutamaa jaalguriisoo. Haaluma akkasittiin isaan wajjin yeroo dheeraa dabarsee jaallan kanaa wajjin lola hedduu waliin seenne unkee lafa jaamutti waliin lola jabaa goonee magaalaa san hunda keessatti injifannumaan gololcha guutuu magaalaa gololchaa magaalaa Caancoo Haroo lafa ammallee warbuu kana keessa bakka hedduutti lola goonee achi keessatti yeroo dheeraaf waliin turre. Jaallan kana keessatti nu biraa dhabaman yeroo san keessatti mucaa tokko jaalataa dhumuugaan mucaa san akka malee wal jaalan anaaf isaa irra xiqqaa. Mucaan sunis achumatti nu biraa wareegamee lafa naannoo dhumuugaa lafa jaamutti. Achi boodaas
jaallan falmataa sunis falmataa biyya abbaa falmataa Booranaa jenna obboleettiin isaa dursituu Booranaa jedhan mana Ameerikaa jirti. Mucaan kun hedduu nama birilleedha nama ija. Kana duuba mucaan kunis gaaf tokko lolli hamaan tokko caalaa tokko faa caalaa roobaa moo caalaa inni jenna mucaa tokko farra ta'anii guusaa warraa isaa. Mucaa jaan tokko farra lolli tahee naannoo lagutti caalaan kunii fi guusaan kun faan dhaawaman caala guusaan ni qabame caalaa fi ijoolleen gadi inni wareegamte. Lola hamaan tokko humna keenya mudate tokko sanii aarii sana bahuudhaaf humna sana nama sagawaan sana dalagi sana barbaada turre. Kana irratti falmataan kun fiigee nama qawwee qabu tokko argee jala fiigee osoo niin qabajuu duraa dhaawamee kufee hedduun dhagahamee falmataa kana gaachii isa fuunee deemnee bakka tokko geessinee ni awwaallannee yeroo gallu jaallan hedduu itti dukkanaa'e nama maraa'u. Kana jaalgutamaa hawaasa waan jee jaaboo jaallan goonni dhaabbatu goonni birilleedha goonni ni cabaa goonni ni cabaati birilleen yoo lafa guute ni cabbii goonni akka sanaati obsaa waliin jeegaa namni hedduu wal obsisiise dhuguma haala akkasii keessa turre maayyii irratti gaa humni keenya humna xiqqaallee humna gabaabaa ture maayyii irratti 80 takka jaal araarsoo biqilaatii fi jaal galaasaan faan humna tokko karaa baa kanallee leenjisanii humna muraasa takkaa nuu fidanii dhufanii humna jabaa taaneeti kaanee baddaa keessa bobbaa eegallee lafa tana gaa laftii kutaa arsiituun lafa gaara guuguu jala lafa baddaa isii amaaraa qubatan ummata qubsuma amaaraatu jira amaarota dur fidee lafarra qubsiise ummanni keenya bas lafa na maalin sinjaa lafa kaasni quluun takka toora dhaabbatte burcuqoon takka irratti dhaabbanne lallayyaa keessa jiraata. Kana kaanee baddaa kanatti baanee amaara kana gaamee dubbisu qabnaa jennee kaanee keessatti ol qajeellee yeroo xiqqoo boodatti amaarri yoggaa nuti keessa bobbaanu haga duraa aboo wanna jaa nu dhiyeessaa maal jaa gaafa kaan nutti qophaawanii baddaarraa nuti halkan isaan guyyaa bobbaanee guyyaa deebinee bakka biraa oollaa kana gaafa kaan nu jala deemanii arbaa guuguu kana gubbaa dhiibaa jedhanii lafa tokko jira lafuma san jala oollee ganama subii kaanii achi nu marsan baddaa san irratti kaanii nu marsanii dhugaa gamana jennuus isaani waan goonu hin jiru uyduu bakka jaan takka gaara gubbatti nu marsanii eegachi ganama subii ganama akkuma sa'a 7 waan akkasii ganama subii akka sa'a takka biyya teenyaatti lola eegalle guyyaa guutuu walitti oollee jalaan caancoo fi unkee fi bakka hundarraa bahee lola san keessa oollee lola san irratti gaa isaan irraas nama hedduu fidnee gara keenyarrallee uumaama namni takkallee namni waa ta'e jiru saayilii 2 moo saayilii 3 yaalgamtee isaabaa miidha isaabaa jira. Akkasitti sana keessa oollee lola san irratti injifannee galgala keessaa baane ati haaluma akkasiitiin deebinee humna san gadhaabnee ijoollonni gaanutti yeroo san achi keessatti horanne qabsoon tun horatte achi turan toomsaa fa'aa wajjiirraa qindeessaa fa'aadha. Ijoollonni qabsoon tun achi keessa horatte yaa namoonni jajjabaan yeroo san achi ture kumaan siin jee jaalnadhii jaalabbaa biyyaa jaalguutamaa jaalqindeessaa namoota jajjabaa hedduu jira humna hedduu bira jira. Aga kanaa wajjin namoonni yeroo san achi keessaa humna irratti jaallan hawaas jaarraa gammadaa roobaa jaalbobbaasaa gadaa akkasuma obboleessa isaa tokko abdataa gadaa ijoollota hedduu jira mucaa amaan tokko jennaan haamiddoo obboleeyyan amdaa tufaa ijoollota hedduudha namoonni kun hundinuu dhufa ijoollonni kun dhufan qabsoo kanatti waliin yeroo sana nu dabalamanii waliin jira ara nama hangoo jira mucaa tokko jira ammaas akka malee ani dhugumatti yeroo san keessatti akka malee jaalanna hokkoflee jennaan nuti nu hokkoflanii taphataa mucaan kun du'a hamtuu takka jalaa nu baase yeroo san mucaa kanaas nu dabalamee inni kun ibsaa magarsaa jennaan yeroo ammaati. Akkasitti ibsaa magarsaa kun amma akka hiree innis nasiibuma bahee akkuma kiyya karaa suudiin kana jiraan se'amuudhaan kun yeroo hedduu waluma goba qaqqabnaa. Haala akkasiitiin namoota kanaa wajjin turre mucaan kun yeroo tokko nuti osuma bobbaa gaa bakka hunda deemnu ganda tokkotti dhayne gandi kun ilma isaaniitu milishaa wajjin jira. Kana gaaf tokko ijoollee teenyatti qawwee nu dhaye. Yeroo qawwee nu dha'u maayyii haati waan nu jette isinittiin fidaati
mucaa kiyyan irraan tuqinaa nuti maaliin aya jennee baallama nuu qabanii amma baallama sana qophumaan dhaynee bakka qabannee ogaa jennu daa isaan qophaawaniiti isiin amma waan jette darbii kana waan jette warra darbiiti aboo warra kanaanaatu isinii fixa akka jirtutti saylii guutuu tana fixeetiin isinii fidaa nu eegaa jetteen okay aya jennee dhayne daa isin summii qopheeffatteeti summii sana gaa isin nyaata qopheessitee sangaa qalattee nama nagaan dhufne nu afeettee nu nyaachiftee achi booda summii sana nu nyaachiftee achi nu fixxee gaa silaa isin nu kennu barbaaddi kana mucaan kun amma yeroo sanatti hedduu walitti dhiyaannaa nama ijoolleedha yeroo san inni anis gaa isarratti qojabuma akkasitti mucaan kun bar waan akkanaa jira ji'ee nu hime waan akkanaa jiraati yeroo bakka san dhaytan of eegaa jartiin tun summii qopheessitee muka tokko hajaan isinii qopheessitee mukni hafuurallee hin dhagayamu summiidhaa jartiin tun summii isin nyaachiftee waraana isinii jaamtee isin dhoosisuuf deemtii nuun jette nu hime guyyaa kaaneetuma cal jennee dhaynee qophii tana waan qabnuuf hin dhaynee fi dhugaa nu dhaynu isaan gayyaamnee abbaa fi haadha gayyaamnee ayyee gurbaa keessan gorsaa akkana jennee haasa'u osoo jirruutu gurbaan isaanii waraana fudhatee nu amma nuti battala qabannee duraanuu eegu jirra achirratti dhukaasa waliin bannee nuti nyaata isaaniitis hin nyaanne nyaata isaanii isaanumaan nyaatee jaarsummaa abbaan nyaatee isaan achitti dhumanii nuti ni baanee lola san keessaa wal dhufaafneetuma keessaa yaane haala akkasii kana hundaa mucaan kun maayirratti ittis beekamee qabamee achi gaafa kaan jalaa ba'e dhufee achumaan walaanatti waliin dabalamne inni kunis yeroo ammaa yeroo dheeraa waliin turre keessaa tokko dhugumatti gaala akkasiitiin kutaarsiisan keessa ture akkas dabarsinee faansiin jaallan sanaa wajjin yeroo ammaa gaa jaallan sun dhugumatti anis natti dhagayama har'a namoonni sun tokkoon isaanii namni nama xiqqaadha mucaan amma siin juufana mobbaasaa yooloo yeroo san dabalante waa xiqqoo hawaasii fi gammadaa roobaa kunis obboleeyyan lamaanii hin jiranii abdataa roobaa kan abdataa gadaa kan isin jobboleessi gaara obbaasaa kun ijoolluma yeroo san dabalamte hin jiru ati akkasiin achi keessa turree yeroo san keessatti gaa uummata keenyallee waddiinni hedduu lafa qabsootti lafti suni hedduu irratti iyyadeeffate gaafa nama 150 fa'aa walitti qabee caancoo tanatti fixee jira haroo tana keessatti nama hedduu akkasuma karaa warbuu kana lafa akkasii kanatti namni yeroo san fa'aa ammaas kan yaadatu tokko Haaji Daadhii nama jedhamu. Haaji Daadhii doorii kun nama jaarsaa nama biyyaati nama qabaataadha nama ilmaan hedduu qabu akkasiin haajichi kunis qabsoo kanatti dabalame qawwee qaba yeroo sanatti nu dura abbaatii xiifaa wajjin hojjechaa ture akkasitti inni kunis dhugatti nama faamiliin isaa dhaamtee yeroo ammaa keessatti Haaji Daadhiin kunis nama Hargeessatti ila Hargeessaa deemee maayira gaafa Hargeessaa yaad barreen cabsan ol ilmaan isaa Gadaa Daadhii Waayyuu Daadhii Ejersoo Daadhii ijoolleen tun hundinuu ijoollee isaatii aga micayyoo caaltuu jangamtu caaltuu san qofaa bahe tara dhalaatiin mucaa tokko qofaa irraa hafe qabeenya isaa san hunda itti dhabee nama itti daaree nama ifi lubbuu isaatis itti dhabee nama akkasii faadha namni waanatti dhagayamu hedduu yaadolii akkasii naannoo ba'aa kanaas warra soolee jedhanii jaarsi soolee jennu kun ilmaan abbaan bisaa sooleeti abbaa dawoo sooleeti ijoollota biraa kan nama maqaa isaan hin beeknes haati isaaniitis hundinuu warra Maammat Haajii jedhanii Maammat Haajii kunis nama yeroo sanatti obboleeyyan isaa Siraaj Maammat Haajii Ahmad Maammat Haajii namoonni akkana nama hedduu faamiliin abdataa Maammat Haajii haadha abdataa kana haadha mucaa Abdiisaa jennaan Abdiisaa inni achuma inni wareegame faamilii akkanaa kana hundaatti qabsoo Oromoo kana irratti wareegame yeroo san warreen kanaa wajjin warraan ture namaan beeku ati kana hundaan dhaga'ama dhumatti hedduu waa hedduu jira waan irraa siimee kanaatu bakka kana siin qabsaawwan ni kufa qabsoon itti fufa irraanfachuu hin qabnu hogguu haa yaadannu
haa wal yaadachiifnu namuu haa qaabannu waan dhaammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebii hin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Namootarraa waa'ee kee hubadhee jaallee gogsaa galmoo ijoollummaadhaa kaastee qabsoo kana kee turuu keerraa illee namoota gurguddaa qabsoo kana keessa duraan wareegaman yeroo jaalle baaroo tumsaas ijaan argeera naan jedhanii jaalle Lemoo Qilxoo akkam ijaan agarteetta? Wallahi jaalle Lemoo Qilxoo ani agarree jaalle Lemoo Qilxoo seenaa isaati seenaa isaa jaal rabbi ramataa godhu ijaarraa abbaa gadaa yeroo naannoo keenyatti qabsoo kana eegalu isaan nama waa xiqqoo turanii qawwee tokko yaadadha qawwee kilaash dachaa kana qabatanii dhufan jaarraan faan qawween kun ka Elemoo Qilxuuti Elemoo Qilxuu baagaaraan seenee awwaalanii hundee amattaqiifaa hundee sheekaa faatu isa waan kana qawwee kanaan dhufe isaan qawwee kana achi uummanni awwaalee nuu baasee jedhanii gurbaa tokko kan amma biyya jira yeroo sana araarsoo Elemoo jennaani isaan kanaaf qixxee isaa kanaaf adeeman qixxee isaan kun haliilaa jechuudha jennaan isaan kana adeeman jaarraaf adeeman qawweeleen tun ta'e Elemootii jechuu dhageenya Elemoo faana kanatti carcarxirrootti lolakkanaa godhanii achitti nama hedduu waraana dargiirraa fixanii ibiifis achi wareegamanii yee jaarsi seenaa isaanii kana nuu hima yeroo san jaarsarraa dhaga'uu turre ega seenumaaniin bari malee Elemuun garuu yeroon argee 79 sana keessa yeroo isaan karaa asabuu kanarraa gad dhufaniiti walgahii wayii godhatanii dhufanii jaarma wayii qindeeffatanii dhufanii naannoo keenyaan yeroo san hin baaneewu 8 moo torba yeroo kana torba gara torba dhuma sana fakkaata wiikiidha ganda keenya sana dhufanii jaarraa fa'aa wajjin achi taa'an yeroo sana nama Abdu Jalil Abdallaa nama facamu reediyoo TV kanarra dalagu kana fa'aa wajjin jiran bookee kan isaa kan ijoollummaan beekaa isaan kana fa'aa wajjin achi dhufanii fi muka tokko jira guddaa odaa jedhanii kan waraanni jala taa'u buna keenya tokko buna tokko kan ol xiyyaa nama keenyaati achi ta'anii achirraa gaafa kan yeroo san Soomaaleen xiqqoo gad deebitee qal'attee gamaa haga nutuu qachiisinee jalaa dachaan meeshaa fuunee fi ijoolleedha jala yaane baaroo akkasitti arge nama dheeraa nama gartee dheeraa nama magaalaa achi taa'u ture jaarraa fa'aa wajjin yeroo sana achi booda gara abbaa dhugaa kuttanii gaaga kutee booda nama sana wareegamuu isaa dhageenye akkasiin hin beekaa malee daarikti akkasii wajjin nama tokkoon beekaa yeroo san qubee gaafa san isaanii wajjin nama sanii badhoomoo hin jedhanii nama kana nama isaa wajjin deemu badhaasaa moo badhaa nama jaaniin isaa wajjin deemanii nama qubee yeroo san takka jee ABC abajaa kana nu barsiise nu eegalchiise achumaan fuuda baranneewu akkasittiin beeka malee baaroon beeku hedduu ijoollonni kan biraa yeroo sana bookee namni jedhu Abdu Jalil kubbaan achi jedhanii dachaas nama jaamu namoota akkasitti hedduu warra yeroo sanii kan hin beeku ni jira malee daaretti baaroon beeku. Egaa wanta amma hundumtuu irratti haasa'aa jirru bara dargii keessa waggaa 27 dura qabsoon immoo ergi wayyaaneen biyya qabatte immoo akkam ture sanarraas waan nu ibsitu yoo jiraate. Yeroo sana dhugumatti qabsoon uummanni hawwii qaba ture yeroo san keessatti
uummanni bilisummaa kana namuu ati akkasitti dammaqa akkasillee qabaachuu baatu yeroo sun hedduu ulfaataadha yeroo dukkanaati yeroo namni qubee takkitti laatiin tokko namni qubee waraqaa takka irra barreessee waraqaa tanaan magaalaa bahuu hin dandeenye yoo waraqaa san harkatti argan kasijjeessan yeroo ummatti namni keenya hawwii haa qabaatu naajuu malee dafee diininis wanni dhaati akka ammaa kanatti namni hin dammayne yeroo san keessatti hiree tokko ture Soomaaleen akka jirtutti ol tuulteeti naannoo keenya sanitti Soomaaleen naannoo hedduu waan qabatteef humni waraanaa hedduun waraana dabalamee gandi kun eegamma naannoo Hawaash kana Sabootland jaamu kanarraa ka'e hanga hunoo daangaa Soomaalee jaarsotti waraanuma bilisummaa Oromoo kana keessa osoo bultuu ganduma Oromoo osoo bultuu namni tokko eessaa deemta garam deemta osoo siin hin jenne yeroo san keessatti humna guddaatu naannoo san keessatti 78 fi keessattuu 9 kana akka Soomaaleen gad deebitee kanatti humna ture. Humni kun hanga 79tti humna jabaachi naannoo san ture haalli yeroo sana jiru bareedaa ture uummata keessa deemnee uummata namni dammaysuu hawwisoo ta'ee hawwisoon deemtee bakka adda addaa agarsiisuu nutu akkasitti hawwisoo ta'anii agarsiisuu turre akkasanii jira haalli yeroo saniitiif haalli ammaa adda yeroo ammaatti yeroo uummanni keenya dammaqee yeroo uummanni keenya bilchaatee namni oromummaa beeku oromiyaa beeku oromiyaa yeroo san afaanuma namaarra jirti qubeen dablisum qubeen amma oromootu laatiin kuni sumaatu gartee namaaga tokko matuma namaaga tokko jira wanni hundinuu yeroo san keessatti akkatti hin bal'anne oromoo gadi hin buunu mannis akka ammaa kanatti hin bilchaatee rakkoo fi cinqiin gartee tun yoo qabsoo godhan ni dabarti amma gaa namni waa hunda baree biyya teenya yookaan namni jiru yeroo san keessatti dhugatti warra uummata barsiisuu turan itti eenyu kaan islaama kaan kiristaana jaa haa ta'u san hunda keessa dabrame yeroo gaarii turame gaaka gaariitti yeroo san uummata dammayfame haalli uummata dammayftaa turame hedduu waan gaariidha uummanni naannoo sanaa bareedaa ture ati haalli ammaatiif haalli akkasitti garaagarummaa guddaa qabu. Egaa waggaa dheeraadha qabsoo keessa turuu kee kana qabsoo dur isin gaggeessaa turtanii fi qabsoon dur bosona Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf qabsoon amma biyya keessatti gaggeeffamaa jiru kan ammoo wal cinaa qabdee gaafa ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama? Wallaahi ani hedduu qabsoo ammaan tana arguudhaaf hedduun gammada. Yeroo san keessatti nuti haalli hamaa keessa turre namatti bahuuf yoo namatti baane gartee nama dhokannee nama tokko lama miseensa godhannee sanarra baanaa qoonqoo nama sanii tuttuuta midhaan bitee wannu kennaa jiru akkasii hamtuu takka keessa dabarsinee bineensa nyaachaa namni gartee suutaan akkasitti boqqolluma hin taane namni jiru hamaa qabsoo akkasitti namni wal ummata keenyaan ati Oromoodha ati biititee Oromiyaa ati kana jedhanii yeroo sanitti himaa baan sanaa fi tanawoo wal baddii qabe dachiif samiidha arraa hedduu natti dhaga'ama tana arguu kiyyaafuu ani arra Oromoon sadarkaa kanatti bakka hundaa nuti Oromoodha biyyi teenya Oromiyaadha nuti gartee lafa teenya irratti hin gabroomnu jettee Oromoon sadarkaa kanatti ka'uun hedduu nama gammachiisa hedduus naatu gammachiisa ani bagaan tana argeen jedha ilmaan Oromoo kana ta'uu isaaniitiif hedduun itti gammada kan biraa immoo wanni natti dhaga'amus uma jira kanatti dhaga'amu maali uummata Oromoo akkanatti bilchaatee sadarkaa kana gahee har'a harka qullaa gaafa san nama tokko argachuudhaaf dhugatti yeroo dheeraa irratti dalaguu qabda fira isaa irratti dalaguu qabda nama isaa irratti dalaguu qabda waan adda addaatiin irratti deemtee nama isa beekuun waan garaagaraa gooteeti argachuu qabda yookaan nama argattu namni Oromoo ani hin jiru ani gartee gosa biraa sitti himata gosa isaatti himata har'a immoo sadarkaa irra Oromiyaa namni irra jiru kana keessatti qabsoon Oromoo hawaasa keenyaa fi sadarkaa irra Oromoon irra jiru dhaabni yookaan jaarmayni yookaan har'a namni gartee har'a Oromoo tahee irra jiru keessattuu hedduu natti dhaga'ama bakkaan ani har'a Oromoo irra jirtuu fi bakka namoonni sila har'a bilchaanne dammayne irra jiru tuna natti dhaga'ama nagaddisiisa keessattuu jaallan kaleessa qabsoo irra waliin turre jaallan kaleessa har'a qabsoo kana hadhaa meeqa waliin dabarsine ka jaallan akka jaallan amma maqaa dha'uu dha'ee bituu hin dandeenye ijoollee irraa kaasee sadarkaa hogganaatti
miseensotarraa jaalan akka Nadii Gammadaa, akka Guutamaa Hawaas, akka Burisoo Boruu, akka Leencoo Elemuu, akka Gadaa Boruu, Ibsaa Boobee, Eenyuun Sinjaa, Magarsaa Roobaa, Hordofaa Roobaa, Kunnee Roobaa, namoota Turee Willoo, Addeessaa Waaqoo, Gadaa Gammadaa, Abbaa Xiiqii, Bariiso, Eenyuun Siima, Aanessoo Waaree, Daddafaa akka Daddafaa, akka Baroodaa Boruu, akka Guulaa Galmoo, Urreessaa Gadaa, eenyuun siimee siifita dubartiirraa akka Juukii Bareentuu, akka Biiftuu, akka Ayyaantuu Roobaa, akka Dastuu Raamii, akka Murattuu Raamii, akka Faayoo, eenyuun siimee siifita jaala kiyya har'a sana hunda namni arguu dadhabee walitti dhufanii waliin haasawanii rakkina Oromoo kana rakkina har'a nurra jiru kana xumuruudhaaf sadarkaa tokkotti walirra gaanii waliin namni keenya walitti dhiyaachuu dadhabee namu goojjoo jajjaarratee goojjoo uummattuu nun baafne goojjoo gar takkaan nun dhayne tana jaarratee namu godatti yoggaa namu har'a walitti dhufnee waliin jaallan kun haasofnee waliin teenyee furmaata barbaaduu dadhabuutu natti dhagayamaa yaalan hedduun nu biraa wareegamee waadhaa hedduu keessa dabartee haala akkasiiti jaala kiyya ani akkas keessa turre jechuudha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show gaaffiif deebiin jaallee Gogsaa Galmoo wajjin goonan xumurree torban kutaa lammaffaaf kan xumuraa isiniif qabadhee dhiyaadha. Ayyuumee kagoota meeqa gatoo kanaaf itti dabne Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bakkaan kenna kaayoo isaanii dhiigaa baafna gumaa isaanii Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bariin jiru kakka kenna sabii gabromee jiraatu Oromiyaaf jennee sarree gallee akka soofnu lubbuun jenna wareegamtu Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha. Olola Gasuti, Afi Pudadina, Jabala Oromo, Wabo Kenna Waji, Limona, Jabala Oromo, Wabo Kenna Waji, Limona, Olola Dinati, Afi Pudadina, Olola Gasuti, Afi Pudadina, Jabala Oromo, Abaoda Gabna, Limona, Jabata Oromo, Itibufa Kapso, Limona. Kabenya vive kunsale katota na baojiru, Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee har'aani yoo jabinne boruu jalaa jalaa baanu Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee bakka beete nuti loltu lubbuun duubaaf dhalatte Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee seenaa qabdi gumaa qabdi lubbuun jalaaf wareegamte Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee Oromiyaaf jennee bilisummaaf jennee.